Rakkoolee fi waldhabdeen namoota dhuunfaa akkasumas garee gidduutti uumaman marii fi araaran furuun nageenya akka bu'u taasisuu keessatti beekumsi mannaalee uummattoota Itoophiyaa dhimma itti ba'an dilbii hammaarameen dhumneedha. Abbootiin gadaa Tuulamaa Finfinnee EMN Plus waliin gaafiif deebii taasisan mariin biyyaalessaa inni jalqabaa rakkoolee biyyattiif furmaata fida jedhamee gaggeeffamaa jiru isuma hawaasni kanaan dura jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeeffachaa fi rakkoo mudatee furmaata ittiin barbaadaa turedha jedhan. Oromoon durumaa kaasee marii fi marabbaa qaba. Gaaddisa jala taa'ee rakkoo isaa furata. Akka biyyaatti taa'anii gaaddisa taa'anii waa'ee biyyaa walii galuun murteessaadha. Oromoon durumaa kaaseeyyuu hollaansaa nagaa akka ta'u, naannoo isaa nagaa akka ta'u, uummanni isaa akka nagaa ta'u, sabaaf sablammiin isa wajjin akka jiraatu nagaa akka ta'u sirna gadaa keessatti seera araaraa qaba. Biyya saboota fi sablamoota hedduu qabdu keessatti garaagarummaan yaadaa akka jiru kan dubbatan abbootiin gadaa kunneen garaagarummaa kana humnaan furuuf yaaluun dogongora ta'uu kaasanii garaagarummaan kamiyyuu marii fi marabbaan furuun murteessaa ta'uu dubbatan. Mariin kun ijoodha. Bu'uura nagaa biyya kanaati. Guddina nagaa biyya kanaati. Waliin taa'anii waa'ee biyya ofii haasa'uun waliin taa'anii rakkoo biyya walii ofii furuun murteessaadha waan ta'eef mariin biyyoolessaa kun haala gaariidhaan milkaa'ee boru waan gaarii bu'aa gaarii akka irraa argannu hin abdanna jechuudha. Mari'ataan gowwaan qabu kan jedhame rakkoo jiru hin hiikama. Guddina biyya kanaatiif illee nageenya biyya kanaatiif illee rakkoon baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Namni waliin mari'atu taanaan haadha manaa fi abbaa manaanuu wal lola, abbaa fi ilmoonuu wal lola, ollaa fi ollaan wal lola, sabaaf sablammii wal lola, gosni wal lola. Marii sanatti hiikaa jechaadha. Uummanni kun sabni kun sabaaf sablammii hundumtuu bakka dhufe sun isa tokko dhiibanii isa tokko immoo ol kaasuuf otoo hin taane akka biyyattiin nagaa taatu akka biyyattiin araara taatu akkasitti nagaadhaan araarri nagaa akka bu'u taasisuudha. Mariin biyyoolessaa eegalamee waliigaltee biyyaalessaa uumuu bira darbee Itoophiyaa guddoo ijaaruu keessatti hiikoo qabaachuu kan dubbatan miseensonni gadaa Tuulamaa Finfinnee kunneen lammiileen biyyattii yaada fi qalbiin hordofuu fi deeggaruun marichi milkiin akka xumuramuuf waan irraa eegamuu baachuu qabus jedhan. Eenyumtuu olola adda addaa odeessuu dhiisee wantoota adda addaa facaasuu dhiisee nagaa biyya kanaatiif hundumtuu gahee mataa isaatii bahuu qaba. Anaan dabalatee jechuudha. Nagaan yoo jiraateedha biyyi kunis biyya taatee itti fufuu kan dandeessu. Waliigaltee yoo jiraateedha, mariin yoo jiraateedha, marabbaan yoo jiraateedha, sabni yoo waliigaleedha, uummanni yoo waliigale isa kana gubbaarratti hunduu gahee mataa isaatii bahuu qaba. Biyyi Itoophiyaa sabaaf sablammiin kun irratti waliin galle heeraa fi seera biyya kanaa kaasee gaaffilee daangaa kaasee gaaffii afaanii kaasee gaaffii abbaa biyyummaa kaasee gaaffii waloo nu godhu biyya kanatti nageenya biyya kanaa furuu danda'u kan kana dura uummataa fi saba daangaa walitti buusaa ture kana hiikuuf mari'achaa jiru jechaadha. Biyyattiin tun kan wolooti. Kan biyya kan uummata hundaati. Lolli illee gaafillee yoo jiraate marii biyyoolessa kana keessa taa'aniiti mari'atanii gaafii isaanii dhiyeessanii gara itti aanutti gara dhaloota dhufuuf aadaa kana mari'anii akka furamu taasisuun aadaa kana immoo dhaloonni dhufuuf jenereeshinii dhufuuf as rakkabuuf waan gaariidha jedhee waan yaaduuf kun waan jajjabeeffamudha. Kanaan dura mariin biyyaalessaa dhabamuun rakkoof biyya saaxiluu kan dubbatan abbaan gadaa Tuulamaa Finfinnee Sabbooqaa Lataa mariin biyyaalessaa amma eegalame sirnaan hojiirra oolan biyya ijaaruun rakkoo hawaasa diinagdee saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hiikuu danda'a jedhan. Mootota baay'ee dabarsinee marii biyyoolichaa kan jedhanii waliin mari'atan hin jiru. Kuni garuu uummanni maal jedha? Mariin kun barbaachisaadha. Waan uummanni barbaadu, waan uummanni yaadu. Uummata irraa fudhachuun nurra jira. Waan uummanni jedheen buluun nurra jira jedhee mootummaan uummata kana yaasee akka mari'atan. Lolaanoo ta'e biyyatu bada. Mariinoo ta'e biyyatu misooma. Hoo biyyi hin jiraanne hin jiraatu. Kanaaf waliin mari'atee afaan isaa tokko godhee dhugaa ba'e waan gaarii fidaa jechuudha. Siyaasa waldiddaa fi wal waraansaa duubatti dhiisnee gara aadaa mariitti haa deebinu jechuun abbootiin gadaa kunneen dhaamaniiru.